والبخويزم بري دابر كيجيبان والله تصفى كايريان كي يمدينا رتايجري قلبي تكا اما بوليس كي يوبولي اني وبوليس دكتور ادي ري غافت اباشله دقيتو من قما ما نفد ديبن يا تولا دكتور يوان ارغنا يره ان اللي قال هايريا ايسات تفادابو وجين بقى سرتي يا غرغرنه سعودي ديمنه يره ابوكم بوركون چراقه سينو دي تلقينتا سين هذا عبدي سرت جت يا حبيبي أنا جري لما تقولي بلد زواج وصو أبغى ما قلت معلش ايه زجرتا يا ودي دانجا وقعت أنا تبدأ تريالتا ay maaluma dalayda bannaati barakatti duniyaan kun nuti tolee online irratti doolaara nyaanna amma makiinaa diidama mosoddoma qaba Adaamatti Finfinneetti magaalaa Oromiyaa keessa bakkee dhamman irraa hin qabne hin jiru barna manuma tokko sii kenna jedhee si dhabe. Akka gootu akka kasanii qoosaa kee jiru simbeeka suuraa kee guyyaa laalee tumaan sitti cufaan qoosaa miti dhugaa rabbii amma konkolaataa takka maqaa kiyyaan baa Itoophiyaan Nigdi baankii irraa farramee siifuu saayee jirta ka dhugaa. Miskiina meeqa karaa kaafne warra waliin beeyne sii wajji nyaanne turre takkitti gurguranneetiin Suudii deemnee miti miskiina meeqa kararraa kaataa jira miskiina meeqatti mana ijaaraa jirre quban qabdu ati miidiyaa. Yaa booti as kun jiraati yani waan inni takkitti haala dubbisu barbaade sitti maddaa sooti irra hin jedhini. Billahi jibbeeta dirdawan jira gaafa duraa dirdawa galee daldalu egalee waan qabu harkaa bitan deebiita. Hin nyaatamte kotorbaandii. Ana nyaatam. Haye. Gurbaan ambirri raakabu tokkollee bilbila irraa cufate suutii jira beektaa beekan tokko. Amma meeqa si ergu meeqa barbaadda? Kuma dhibba shan miliyoona meeqa barbaadda? Yaa abdii kiyyaa nama dhugaatti fakkaatu waan nyaataa sanatti. Bakka baay'ee egaa dhugaatitti hin barbaanne nama dhugaatitti haasawutti wannoo jedhe haftaamii yeroon qabu nagaatti. Dhageeffatu baabiyyee. Meeqa barbaaddaa hin himattu ati? Miliyoona takka akkaawuntii keenyaa erga ishee. Wallahi. Dhugaa rabbii. Hayi miskiina meeqatti mana ijaaraa jirra kan darii ta'e nan beekne obboleessoo. Baabiyyee kiyya baraan dhagaye amma. Fira kalee malee deeggadduma miliyoona sadii dorgomee injifadhe ati mataan qabdu deemi onlaayinii sarchi godhe ilaali bilaashatti duniyaa lafa jiru. Hayi. TikTokii keenyaa dhufuu dide booda Facebook marratti arga malee. Laa ilaaha injirtu bakka ati Facebook irratti miliyoona sadii dorgomeetiin injifadhe dhiyoo kanaa siin jedha. Kunoo hijiraa baankii jala dhaqi ilaali. TikTokii jedhanii miidiyaa irratti affeeran qofa nama wajjin deemnee ilaalee gammadaa ture beekaa. Ayi kanattu amma miliyoona takka barbaadda miti iyyate. Bakka akkaawuntii kee waasaappii argi Itoophiyaa Nigdi baankii daddafi ammoo. Ayya. Akka biraa nagaa warri si nagaa ijoolleen nagaa. Yaa wajjin kiyya baatee sadii dhukkubsattee warra isaanii jirti illee isaanii sababuma rakkinaa kanaaf waan yaaluun dhabe. Maalash ayyee. Wallahi baatee sadii jirti yani dura kiyyaar bashir tokko bilbila naa erganii inni narraa kaasuu dinnaan sittee boofsin bilbilee beektaa yoo. Maal goota ana ka wajji nyaanne ka Saharaa Suudii kana wajjin deemne Sumaalee kana wajjin rakkanne barandaa wajjin bulle qafiiraa keessa halkan meeqa daabboo birii daalatti isa wajji nyaanne Dirradawaa keessa Finfinneetti Jubuutitti barandaa qadanasiyaa waliin kan dhibte kiyyaariin gurbattii durriyyee sanitti dawwala taati. Baraani yoo fiizima Dubaayinaa ergee fi beektaa waan biraa dhibete. Jireennuma keenya ka manfuhaa anaasii muftii waliin dabarsine ka manfuhaa sana yaadattu. Yoo midhaafadde ani mandura waggaa tanaan dura dubbisee Abdurrahmaan. Ati wallahi rakkannaan waan mana yaadatte malee akkuma haa indagatte waan anaasihi jireenyuma anaasihi muftii haafiza waliin dabarsine Saabbiyaanitti yaadattu Saabbiyaanitti waggaa 12 dura. Gaafa osoo ani haafizaan HIV qabdi jennaan osoo hin qabdii mi kallacha kanarratti HIV qabdi haafizaan jedhanii argeen dhiisu naan jette yaadatta walitti boonnee fiqiriin siin muftii qabe. Wallahi inni raffadhu baabiyyeeti barsima argaa garuu si dubbisuu hin dandeenye waggaa tanama si dubbiseeti Abdurrahmaan akka amma jettu kanaa minaan atinaan jennaan hin dhiise beekta ammaan carraa hamaa tokko keessan jiraa jaartii xiyyan baattii afur guutuu wallahi waliin garre beekta.
ani amma sima ergu beida wani sidu bidas kurban ergen nama dubai beito sidana ergifte esrin takka jarra de me mokkoreje de wallahi jire me son sura ki yasit ergi wallahi ladi man ana tursani miti beida amma ibn manna qabara banat baye hukatte khote jira ni biya kana beita oso dalagan jira te ukatulle kam ne ma miti beita ay na bochi sa irda banat ujolle meka qabda yolle sadingam masha baka account di ke da ergi la lama warra jirani takka askiran kai jati duan tadain kaba takka asi kaba be oh jarti baye qabdayu adi zani man be to da tampa sane sai jolle de rama shita kawame amma kama jirta kagaru kamujje Ethiopia kana wan nama tolbari o tabbashani le wan jiman dabane baka ati undafu jaro obale to da jaro ndabtu asitio kalsira daragata uldeo wa kalsira daragata jaro de mudatti manakalta kacharon birri mek bidi shanta me bidi sadde mille markat wallahi birri shashani turre maduran obale to nyaata yero to ko nginita kafira walinya sani beitane Dinica zonen kashi balama kashi yo kan dinica ko fa jiran kashi sadde tamanya kashi kurta bi kadde tijir aida karri diya dum tewade oso ga nama surati da wala katte ya zaymana milena si erga milena na erga yarante mukanya ta Allah milena no la cosa male ya argen beko orario erge finga ga siya so si kana kar kuma orario erge finga ore baka ay timba shanano sa ngau wallahi kuma orario erge muka ya tan hiwa ana dalce hiri ya garu ba yau jirakan Abdurrahman robe nati fakkate robe musaddi kam janga robe nati fakkate robe dida kuma qorayo erge finga ma milena esa furare anu guran daga imale erge mbeko tida ma gori aterga kai tergina wani kamne esa goraman matare sin dalagu kuma quran erga robe wallahi rakane yero tokko finfinne kanatti jechu waan sirki haa si seba haganu matasfa goda to hiya inni surre fi bijama qaba beite surre isa gurguranne dibba lamatti gurgurre finfinne radere dawati ya bane de dawa baburati ya rarane jibuti de miskina wallahi amma ya hiriya isi war isin batisha litu walla gattani baramma amma war birri ergi jetan ko isin hiriya kesan kawogga kanatu ka torban duratun beitan ana mucaan kun tariiba osoo deemnu wal baran seenan amma waliin haasofnu kuni waa waggaa 13-14 duraati hin qabu kaayse warri 30-50 dagoon wallahi hin qabu miskiina bar kunoo torban keessa boo'ee boochisee koofiyaa 60 naa kennaa jirtanii eessaa fuudhee ergaaf biya baqaa jira barbannaatachu dhiisaa ka Allah nan boochisina nama kokkolfu kana namni rakkataan see bara marakkoon keessa naftamina seetan wallahi waa takkan qabu miskiina rabbiiti bar geemiin taphadhu kuno malee ano soo qabeenya qabaadhe maali riyyaadha wajjin rakkoo keessa turreen ergaa kumodii nama sanuu liqeeffadhe erguu feeda dhiisaa bannaatachu hamilee nan tuqidhaan qabu waan namni hin qabne namatti hin qabatinaa please እሺ ፋሚሊ والله وانا نقمنا هي ما شجر يلا طلع ماشي نقول له ما لا يذوق بعد ما ركوا قبايا تانيت أنا كوكل فوجال ركوا إثنين تشينكه موجال ركوا قد الشجري هردوتو تجي أمبارك ما فاميلي تسلا لا يجوا مسينا في مكي لالون تسلا لا با أما ورا جالا نجيبه من جالا تودان بيه كنون دم كيسان أكنا ما بقى ولا يري خانات والبرا نت إثنين لالو بر
hunda keessanuu yoo isin jaalladha. Kuma kuran ergaa fi gaarii sitii isinii maxxansaa barbaadde. Amma kaardii osoo inni naan wannoo akkaawuntii naan ergine malee silaa yoon ergee fiyyuun maal isaa go'aara Itoophiyaa jira. Online irraa fagoo jira mucaan. Malee osoo amma naa ergee kuno waasappii keessa lakkoofsa Itoophiyaa irraa seenaa hin jiru kuno. Sila amma kuma kuran ergee fi ilaaltanii gammadda. Miliyoona sanii baankii didee minaamin jettaan bakka. Tasfaan haftaamii taa'ee jira. Kuma kuran yoo argate. Wallahi. Amma abduu san erbeen tun qaatana dagatte. Dhiyoo kana karaa gubbatti wal agarree akka biyya Chaayinaa waliin turre nagaa yaayyuu naa walaalti nan gaafan. Shuftu. Garuu ana garaagarummaa nama diimatee gurraacha ani riyyaa waggaa 15 16 dura itti dawwalee birrii kiyya baatee alnaanna'e bakka. Mooraalii amma inni moraal no bakka. Riyyaan kiyya miliyeenariidha wajjin karaa baharaa kana deemaa turre as bokkaa qaacaroo qamaa jiran ani waan beeku baramu moraaliin an asirraa bilbilee akkasitti haasa'e kun mallaqa caala wallahi mallaqa caala waan argeef hindi dhuguma doktor Asrii wajjin turte jira nama namni hiriyoota isaa biratti hin kabajama akko kiiloo kenna waan beeynuuf nama bilbilaan jajjabeessina nama dawwaluun daarektii mallaqa caaleeraan amana isin jedhe isin bakka amanaan waan jedheef qaba waan beekuuf wallahi ande qamaa jira mee amma arra kabajamin nagaya mirqana wala wallahi waa meeq itti hafe seenaa hunda yaadachiise akka warri biraa amanu kun waan inni dubbate hunda dubbadha jechuudha bakka maal jettanis ande kanuma wal gargaara namni homo danda'u wal gargaara bar ani waan beekuuf gammee qawjoolleen barasliin kenna jettee finfinne irraa gara biyyaa yoo gadi galtu bilaasha warri konkolaataa mallaqa irraa fudhatuu didee natti himanii bara hin beeka bara waan isin Itoophiyaa keessatti gootanii hundi isaa natti hima namni an ijoollee osoo na laaltu turteetiin sa'aatiin taree hidhamtee isaa dhufennaan waayifeelta asii ilaallee haa jira jennaan poolisii wannoo milishaan gadhiifte hunda jira Oromiyaa kana keessa odeeffannoo quba waan qabuuf yani beekan gisee namni duraan wajjin turre miskoona nagor waan itti dawwaluuf. Wallahi muze kolfamiti erbe kolfam Ethiopia galidemi mala kanta gize Ethiopia galte argit galidemi gal nde qalladani amma gara kenna sanfa jaartiti ya fi Dr. Abiyin tiruma sayaniyu kabajamti hati mana isa soda mootummaa Itoophiyaati nan gara kenna sanfa kabajaan kala dinais sut amma video nama warabani esanani waan gara ofii hunda isinitti masir akka na akiri mun kora sirte tani nama warabani esanani citi hunda isinitti wallahi lazi qalladani rabbi sinamil ke sunnu makayzanu milka ulfa dagaratum ani waan simira keessa galtan see koofiyaa ka dhibba godhe hoo bakka mucaan xabshii tami o mucaa wannoo tokkotu tapha beellamaa qaba irraa nafira hundi keessan dhaqaa taaptaap godhaa fi sooraa jaalala tapha beellamaa qaba jaarsa biiftuti taphadheetin yoo geesse biiftuuf maashoo keessaa tokko fuudhaa birrii hin nyaattanaan jedhe deema ana shaqqalsiisa hundi keessan taaptaap koppilinkii godhaa fi saftiif ta'anii yookiin biiftuu fuudhaa yookiin maashoo fuudhaa durbiiwwan ta'e keessaa takka fuudhee soddaa sii ta'anaan jedhe shaqqalsiisa gabbara irraa nyaadha leenca kana itti guuraan deema birrii asaa erguun kaa'edhaaf biiftuuf maashoo keessaa tokko hizi maal isinii goote waan jedhurata hareeti ana oromummaaf beeksisaaf hin jiru by the way deema hundi keessa warri na jaalattan leenca kana koofiyaa kana ililli kana itti guura uguruun fidu durbittii ta'e keessaa takka fuudhanaan jedhee mucaan inaas kuweetii kana xarafa wannoo jira xarafa suudii kana dawa mal dawadi memiti mal jettanii asin karaa riyaadin gabbaya magaalaa guddoo karaa dammaamii fi kuweet jidduu kana bakka beerri oromoo kasaa itti gurgurtu san irra jira dimbara kuweet dimbara suuditirra
takkuweetillee fuudhuu danda'u ta su'uudillee fuudhuu danda'a. Durbittiin tiyya takka kuweetiin jirti takka su'uudii jirti kuno wannoo kana jidda. Taama dabbaa baaftee heeruma geette kuno biiftuun ta jala jirtu sun. Namittiin ta ofiitti fumaayii kana akka tokko aarsaa heeruma ga'uun ooltu bilookiin nama fixxee mana kanatti. Akkasiin irraa heerumtu barbaada. Ishi tabuukii miti. Tareefa maqaadha isaan tabuukii miti abboo tabuku duuda ordoni. Dammaam. Ani su'uudii waggaa 10 ol ture natti na wasafuu barbaadanii isin. Tabuk huduuda ordoni. Dammaami huduunni Kuwait. Gaafa isin dhalatin abboota keessanii wajjin su'uudii deemaa turre nuti jiran. Qabla 26 sana waggaa 25 dura deemaa ture nu daa'ima xiqqoo akka harma haadhatee guunen. Ish fiikum. ما لكم أنتم يا حبيبوتي أما وان براwan نباشرنا نجارو ريديت oh my god yet كوفيات أنا تطلع غوتا إبا غوتا هيري عملين تسنا غوتا غوتا haafawne osiisine kuno hiriyoon kiyyoon isaanii xabshirra jira dha namu birri na gaafata ay koofiyaa guutaa isin waa birri isin gaafadha koofii matana wali qaqqabee addaan qoodamna rakkataanatti dhufu hunda guutaa wallahi koofiyaa sadaqaan isinii deema bar sadaqatul jaariyaa birri teessan an ittiin hin dhugu ittiin hin shaarmutu yoo xiqqaate kamisa keessaa ittiin qama ittiin nyaadhe waan hafte miskiinumaa kenna sadaqatul jaariyaa isinii deema bar birri isin kennitan wallahi dhanin ittiin farshaanu muqaddaraatan ne onnon jedhu farshoon dhug ittiin onnon godhu wallahi kuno rakkata kana waggaa 15 dura addaan baane barrat addaan baane kana kenna maan rakkoo qaba wallahi namni koofiyaa kenne barna masjida ijaare waa takka rakkoon hin jiru gimmaasha irraa kutadhee waan hafte rakkata biraatti kenne wallahi akkan amantanii amanuu baattanii Arsenal ki ya rabbi si amil keetu habibi warra gobba ربي سيعمل كذا فلينبر حبيبتي send me his account جت سيدني نتي بري دبنا تشاتين تو سينجليدا ستير جو account ساو سينجليدا أنت جالا دبر كيف تدوري والله إن بيتوت دوبرتي تنام قرأت ده ولون سودان موزا welcome brother Oromoo taatu akkatu giiftiin akka jira wanni ati Dubaaitti shamarran kenna olii gadi aggalabbataa dhuftee welcome brother naan jettuuf maaltu jira? Me too bro. Text me okay inbox text me. Eesh kuma Qur'aanii tana irraa kafalta bakka. Sponsor argate kun. Kuma Qur'aanii tana kafalta ishi asli natti kenna jettaan. Sadaqaan akkasitti malee ta'u taaftaami waan taate.